Magabbaa kan ilmaa fura qulqulluu waaqa tokkoon amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya dubroo Maariyaam martinuu kiristaanonni akkam nagaa jirtu hundumti keessaniyyuu ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Egaa arjummaaf dhiifamni waaqa keenyaa araarsummaan dubroo Maariyaam gargaarsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunda kan caalu ana malee egaa waaqayyo yoo hiriyoota keessan yoo abbaa buddeenaa keessan jaalattan malee ana hargachuu hin dandeessan akkuma nuun jedhe waaqayyo jaalala duuka butootaaf kenne hunduma egaan kun sanbee tiiviidha. Sanbeen tiivii sagantaa garaagaraa simbiraan gahaa jira. Egaan hundumti keessa warri yeroo jalqabaaf dhuftan baga nagaan dhuftan jecha warri duraan turtan miseensi keenyas immoo baga nagaan nu eegdan jecha. Egaa warroonni sabskraayibiin goone sabskraayib gochuun akka miseensa taatan hundumti keessan immoo viidiyoo kan laayikii gochuun akka eegaltan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa guyyaa har'aa kana sanbeen tiiviin akkamitti eegalame chaalenjii akkamii keessa darbee akka as gahe kutaa tokkoffaa isaa dubbanna jechaadha. Waa'ee sanbee tiivii kan dhumu miti. Akkamitti akka as gahe jechaadha. Aarsaan irratti kaffalame waan baay'eetu jira ture jechaadha. Waaqaaf haa galatu garuu har'a as gaheera. Egaan sanbeen tiivii kan inni hundaa'e amma jiinii xirrii yookaan immoo amajjiin bultiin torba natti fakkaate torba saddeet dhufu bakka kudhanii natti fakkaate garuu natti fakkaata. Amajjii bultii torba ayyaanni qulqulleettii Sillaasee ni kabajama. Sagantaa affeerameen achi deemee akka carraa ta'eef sagantaa achirratti gaggeessine tokko daqiiqaa lama haa ta'uu hin beekne yeroo jalqabaatiif isan gadhiisee ture yuutuubii kanarratti jechaadha. Kanaaf amajjii keessa akka ta'e nan beeka amajjii keessa akka ta'e jechaadha. San booda jedhee haala saniin as gahee guddachaa jira jechaadha. YouTube afaan Oromoo jiran keessaa tokkodha kan guddachaa jiru sanbee tiiviin jechaadha. Guddates jechuun dandeenyu garuu guddachaa jiraadha. Waaqayyoof haa galatu. Egaa chaalenjii hedduu keessa darbeera. Tokkoffaan irra caalaa baay'ee kan na ajaa'ibu akkuman eegaleen jechaadha. YouTube kan akkuman eegaleen barnoota garaagaraas nan dabarsa ture garuu nama na waraabu faatu na barbaachisa ture jechaadha. Kanan irratti waraabu amma istaandii silkiidhaaf ta'u bitadheera. Dura namni akkasitti silkii sun na waraaba ani immoo nan barsiisa ture. San booda akkas ta'ees immoo yeroo namni na bira hin jirre immoo ofitti garagasheen waan ta'e irraan ka'a ture jechaadha. Ana waraabuu jammaru fa'aa wayi silkiin hin kufa jechaadha. Ecciin jedha nan aaraa waan ta'e hin jedha. San booda immoo takka mana yeroo barnoota irra jira kanan eegale jechaadha. Barnootuma irra soon barachaa jiru. Yuunivarsiitii Rift Vaalii magaalaa Bishooftuutiin baradha. Achi soon baradhuuti. Jirikaan irra kaaheen achirra wayi feestaalii kaaheen wayi shaanxaa kaaheen achi duubaan immoo waan ta'e haayilaandii wayitti hirkiseen ofirratti asiin asii immoo hirkiseen waraabuu jalqaba jechaadha. San booda immoo laayitii na barbaachisa ta'a. Laayitiin immoo laayitii bituuf baay'ee widdiidha. Laayitii ammayyuu hin qabu jechaadha. Laayitii barbaachisa. San booda maaliin godha? Ampuuliin bita jechaadha. Ampuulii biteen qixxee kootiin kaa'a. Qixxee kootiin kaa'uuf innis immoo bakka seeraan natti mul'atutti viidiyoon sun bakka bareedutti ta'uu qaba. Isas kaa'uuf immoo shiboorraa yookaan immoo diivaayidarii sunirraa wayi dhiphachuu danda'a wayi fagaachuu danda'a. Waan garaagaraatu jira. Isas immoo akkasitti ol kaa'uuf ganaa waan biraa barbaachisa jechaadha. Isaafis immoo teessoo feestaalii waan garaagaraa walirra naqeen immoo akkasitti asiin ola ibsa jechaadha. Gudiidha jechaadha. Waa kamiifuu inni hunduu darbee as gahuun baay'ee ulfaatu ture jechaadha. San booda haaluma kanaan osuma hojjedhu yaa sabskraayibiinis deemaa jechaadha. Haala tokkoon jechaadha. San booda biyya keenya keessatti immoo konnekshinii ani gaa daataadhaan hojjedha ture. Daataadhaan hojjedha. San booda daataa kana yeroo hojjedhu daataadhaan meegaabaayitii hin binne jechaadha intarneetii. Amma ambirii 15,250 meegaabaayitii binna.
viidiyoo gadhiisuu jechaadha. Viidiyoon itti gadhiisnu immoo meegaabaayitii isaa dhibbaa yoo faarfannaa ta'e dhibbaaf waan ta'eefaa 200 waan ta'e akkas lallaba minaamna taanaan immoo 600 500 akkas mana 800 ta'a. Isa immoo yoo xiqqaate birrii 35 akkasitu gahaa jechaadha kana gadhiisuuf waayifaayi hin arganne taanaan. San booda akkam ta'a amma akkasitti hin bitaa gaaf tokko barnoota gadhiisuuf birrii 60 viidiyoo tokkotti fite. Viidiyoo tokkotti jechaadha. Nan gadhiisaa duubatti deebi'a. Yoo waayifaayi ta'e dafee fixnatii waan argatuuf dafee deema ture. Daataa waan ta'eef daataan kun yeroo dhumu bakka lakkaa'ee gadhiifamuuf yeroo dhumarra ga'u duubatti of deebisa. Ammas immoo aarreen deemeen immoo kaardii biteen itti dabala. Otoo akkas jedhu qarshii 60 fudhatee gadhiifame. Haa ta'u hin jedhe. Akkas bakka daataadhaan fayyadamnaa yookaan immoo daataan hin didaa galgalarra ta'a sa'aatii barbaadetti gadhiifamaa bakka akka malee nagachuu jalqabe jechaadha. Haala suniin ta'ee Bishooftuu keessa yeroo jiru san booda gara biyyaa boqonnaadhaaf gale ani. Achittis barnoota garaagaraa asumaan dabarsu safara keenya naannoo itti dhaladhe sun kaaffee wayinii jira. Waayifaayi qabu waayifaayiin isaanii garuu du'aadha waayifaayi qabu. San booda maalin godhaa barnootas qopheessee waan qopheessee gadhiiseen ganama achi kaa silkii koo ganama kaa'een deema bakka. Mucaa achi faana walitti dhufuuf ganama kaa'een nan deema san booda gadhiisamaa oole galgala wayi sa'aatii 3tti fixa. Yookaan sa'aatii 1tti fixa. Achi oolee jechaadha ilaala. Silkiin koo achi ooleeti. Yoo natti tole immoo achi dhaqee silkii koo fudheen bakka waan barbaadu dabaleen fa'aa yaa'u achuma taa'een deema immoo achuma kaa'een jechaadha. Dhugaa waaqaan sinii jira dhugaa maaramii samoona tokko immoo achi bushuun jalqabe. Kaaffee sun namni baay'ee waan fayyadamuuf fixnatisaas bakka gadi bu'aadha. San booda bakka maaliif galgalaa sin bushadhen silkii koo achi bushuun jalqabe. Maaliif gadhiisuu jechaadha viidiyoo kana. Haala kanaan ta'ee suma deemnu akkasumatti hojii akkasumatti hojjechaa jira immoo jechaadha. San booda yeroo Hacaaluun artist Hacaaluu Hundeessaa du'e waaqayyo lubbuu isaa gannatatti nu yaadatuti. Artist Hacaaluu Hundeessaa du'e yoos biyya hin jira ture. San booda daataan niitoorkiin hundiyyuu biyya keessa badee bakka torban 3 moo torban 2 hin beeku garuu badeera. San booda yeroo booda echin jedhe bakka ammas bakka waan hundi isaa gadi qannasee bakka har'aa kaasee yuutuuma kan jedhamu kana ergif godhanii isaan barbaadu yaada isaatiin jedhe. Hin hojjetu jedhe. Dhiise bakka san booda nama baay'eetu namni baay'een jechaadha namni baay'een bakka yuutuubii ni hojjetaa ni jalqabaa obsa barbaachisa. yuutuubii yeroo ijoolleen keenya hojjetan immoo warroonni afaan Oromoolee danda'an yeroo kaan baay'ee kan ajaa'ibu dhugaan siniin jedha hundumti keessanuu dhagaa. YouTube barnootaan qabnu afaan Oromoodhaan barnootaan hin baranneef namni gara amantaa biraa deemee maaliin amma waaqayyoof galanni haa ta'u baadiyyaa keessa malee warroonni biyya garaagaraa jiran afaan kana danda'an amma TV isaaniiti mana isaaniiti waayifaayi amma Itoophiyaa keessatti amma sirriitti namni homaan jedhu bibbitachaa mana isaan TVdhaan ni ilaalu kana malee immoo miidiyaa garaagaraatiin ni ilaalu waayifaayi bira deemanii silkii isaaniitiin YouTube ni ilaalu. Karaa sooshaal miidiyaa tajaajila afaan Oromoo sirriitti bal'achaa jira. Garuu amma biyya keessatti deemanii kan barsiisuu dira yoo ta'e malee jechaadha yoo hanqinni inni isa bira yoo jiraate. Haa ta'utii garuu warroonni afaan Oromoo danda'an immoo kan isaan fiigan warroota kan keenya miqqanninnatiin guddaan mana amantaa keenya ni jira. Keessatti tajaajiltoota afaan Oromoo bira jechaadha. Tajaajiltoonnis wal miqqanu bakka akka malee jechaadha. Amma kanaan duras dubbadheera. YouTubein numti koo kun as ga'uusaa ani akkasitti YouTubei kana YouTuberii akkasii ta'uu koo namni miqqanu hedduun isaanii jira. Garuu hojjetanii as ga'uu ni danda'u. Ani obsa meeqa keessa darbeera. Waan akkattiin as ga'e isinitti maan jira. Dhugaan isiniin jira. Fixeen xumura amma kutaa lammaffaa isa guyyaa biraatti immoo guyyaa itti immoo ilaa bakka mudannoo cimaan keessa darbe YouTubei kanaaf isinitti ani. Anna eessa deemu osoo afaan Oromoo afaan isaaniitiin dhagaan osoo jiru osoo kana guddisuu qabanii guutummaa Itoophiyaatti kan sirriitti ilaalamu afaan Amaariffaati. Biyya alaas minaan hunduu ilaala afaan Amaariffaati. Warri afaan Amaariffaa sirriitti ilaalcha guddaa qabu. Maal godhu isaan kunoo hankeenya kunoo bakka yeroo kaan ashqaabbatu bakka akka barbaadan ta'u bakka afaan Oromoo nuti tajaajila keenya maaloo
kan qollee isaanii fiiganii ilaalan garuu iddoo biraati. Dhugaan siniin jedhaan ifaan dubbadhaan. Asii aarsaa miiqa keessa dabarree nuti viidiyoon hojjannaa hankeenyi yoo akkam sirriitti ilaalame 1,000 ilaalame nama kaan immoo 100,000 ilaalama. Sababni isaa bakka hin beeku garoonni deemanii iddoo biraa bakka nuti isaan waliin guddisne taanaan kun isaanuma waaqaati. Isaan sun tajaajiltoonni warri kaan sirriitti warroota isaan laalan qabu afaan Amaariffaatiinis afaan Oromootiinis warri afaan Amaariffaa dhagaan. Garuu warri afaan Amaariffaa dhagaan immoo dhufanii keenya laalan hin dandeenyu. Afaan Oromoos immoo hin jaalatan. Osoo tokko immoo afaan Oromoo soo beekanii soo danda'anii afaan Oromootti guddatanii kan jibbanii afaan Oromoo qofa laalan. Hedduu isaanii afaan Amaariffaa qofa laalan immoo hedduu isaanii jira jechaadha. Jibbinsa afaan immoo kan qaban. Kan waaqayyo isaan abaare kan barri isaan abaare jecha zaranyaa kan labsan guutan jechaadha isaanis. Kanaaf egaa haala kanaan jechaadha. Amma fakkeenyaaf manneen amantaa garaagaraan ijaara. Amma waaqaaf haa galatu kanaan duras warroon as keessa jirtan eebbifamtoonni waaqni kan isin eebbise namartii dhaabbattanii mana amantaatiif wantoota tokko taasiseera. Amma fakkeenyaaf mana amantaatiif akkas goone jedhee yoo ani poostota ishii hunduu ishii jedhu sanboodha irraanfatanii kan isaan deeman warri afaan Amaariffaatiin tajaajilan wanneedhaan sun irratti kan gabaasan kan dubbatan sun irratti deemanii bakka uffata isaanii jala afaarsanii achi dhaqu. Anasii garuu mana amantaa baadiyyaa keessa mana amantaa Oromiyaa keessa jirtu baadiyyaa keessa jirtu afaan isaaniitiin haa baratanii haa ijaaramu manni amantaa ijaaramu yeroo inni immoo egaa hin beektu sinuu kanadha. Kanaafuu warroonni akkas taatanis of sirreessaa dhugaan siniin jira. Yoo of guddisnedha biyyatti yeroo dhuftanii ilaaltu har'a sooshaal miidiyaa kana yuutuubii waan adda addaa argitaniiti warroonni biyya alaa biyya garaagaraa dhuftan keessattuu biyya keessa yeroo dhuftan wayyoo jettu dhugaan siniin jira. Kanaaf haala kana keessa dabarree as geenye waaqaaf haa galatu hundisaayyuu jechaadha. Egaan sanbooda egaan Haacaaluun erga du'ee nan dhiiseen sanbooda immoo hundeen jedhe. Akkasitti ji'a meeqa waggaata kana bakka ammanatti xaariin dhiisaan jedhe qorra keessa dhaabbachuun koo silkiin koo mana ormaa bulee qarshii meeqatti fixeen otoo qarshii sun lakkaawame jechaadha. Amma qarshii silkiin koo fixe an ergan dhaladhee hanga ammaatti hin fixne dhugaan siniin jedha. Kanaaf haala kanarra akkamittan dhiisan jedhee immoo akkamittan dhiisan dhiisu dheetanan immoo bakka itti fufe jechaadha. Amma ijoolleen baay'een jiru. Jalqabanii kan dhiisan jechaadha. Amma tokko amma kiraaristiidha as magaalaa Bishooftuu keessa jiraata. Wayyoo dhuu yaani aaraa yuutuubii abaduu achi jedhe bakka jedhe bakka maal akkana hin guddatu bakka hin barbaadu obsa na dhoowwee. Kanaafiyyuu obsa barbaachisa waan ta'eef obseen anas ga'e jechaadha. Kanaaf haala kanaan as geenye egaa kan jiraannu mana kiraa keessatti immoo egaa haalli nuti ittiin barnoota barsiisu amma laayivii seenuun naaf hin ta'u. Amma gibbii tokko galeen isheen haati gibbii sanii amantaa joovaa kana waaqessitti natti fakkaateen hin beeku. Joovaa waaqessitti ijoollee qabdi intala xinnoo takka qabdi. Sanbooda intalli mana kootiin baatu maalatti bakka na bira dhufti. Kophaa jiraatti ijoollee bira alatti hin baatu intalli kophummaan itti dhagahama waan ta'eef ani immoo nan taphachiisaa kuwaasii nan taphachiisaa haaluma kanaan. Intalli sirriitti natti dhufti na jaalatti intalli xinnoodha. Daa'ima bakka daa'ima nan jaaladhaanis daa'ima natti dhufti. Sanbooda ani viidiyoon hojjedha yoo ta'e ishiin natti waccii wayi silkii koonneetti wayi boosii wayi gibbii keessa fiigdi. Yaa waaqayyo maaloo na fudhadhu bakka hojjechuu bakka yoon hojjedheyyuu naxalaa uffadhee hojjechuun naan ta'u. Yeroo warroonni sirriitti na hordoftan yeroo ta'e keessa akkasumatti wangeelallee yoon barsiise naxalaa malee hin dubbadha ture. Bakka rakkina hedduu keessa darbeen yeroo sunis jechaadha. Yoo maskootii bane immoo malee immoo laayitiin ifni naan seenu ture. Maskootii yoon bane immoo daandiin fuuldura keenyaa immoo tabbadhaa asiin gadeedha manni sun immoo namni immoo asiin gadeessa ilaala. Namni yoon ilaales rakkoon qabu garuu namoonni achi keessaa immoo asiin asii wacuu hin darbe garuu namni isaa achi keessa ta'ee innis naam jechuu didee haala hedduu keessa waan baay'ee keessa darbeen jechaadha. Egaa as geenye waaqaaf haa galatu yuutuubii kana hojjechuuf jechaadha sanbiin tuubiin haala kana keessa darbeeti jechaadha. Egaan guyyaa tokko gaa
amma ammaatti gaa waan ta'ee teessoorraan kaa silkii koo akkas san booda Finfinnee deemee gaaf tokko istaandii bitadhe jechaadha. Birrii 500 immoo akkamiin hin bite kan silkiirra kaa'een kan ittiin lafa dhaabbatu qaba bakka silkiin koof danda'e socho'u durka akkasidha waa jaqa viidiyoon koo jechaadha sheekii qaba. Amma viidiyoon koo qaxxii dhaabbateera jechaadha istaandii sun bitadheen jechaadha. San booda immoo obboleettiin koo tokkos immoo waaqayyo ishee eebbisuu bakka jirtutti ishee eeguuti maayikii kan ittiin sagalee guddisan jechaadha. Isanaaf bittee bakka yuutuubiin kunis jechaadha. Anis immoo ogummaa muuxannoo yuutuubii kanaas horachaan deeme wantoota na dhiban hunda beekaan deeme. Jalqaba akkuma yuutuubii jalqabeenan waa'ee yuutuubii waanuma takka iyyuu hin beeku jechaadha. Unkaan yuutuubii hojjechuu miti yuutuubii ilaalee hin beeku hin ilaalu jechaadha. Bakka san booda yuutuubii kana ilaaluu jammaree wantoota garaagaraa nan dhaggeeffadha nan dubbisaa waan garaagaraa san booda bakka yuutubariin tokko beekuu kan qabu beekee waan na barbaachisu hunda taasisadhee amma akkuma argitan hamma tokko waan babbareedaa hojjechuu eegaleera jechaadha. Egaan kana hunda keessatti obsa barbaachisa obsaan jechaadha nan as ga'e. Egaa amma akkas ta'ee yuutuubiin koo kun sabskraayibii 12,500 irra gaheera jechaadha. Ilaala 12,500 irra gaheera. Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaan san booda egaa ani egaa Haacaaluunis du'ee daataan biyya keessaa cufame waan tokko yeroo ta'u egaa daataan biyya keessatti ni cufama ni dhaabbata hojiin keenya ni dhaabbata san booda bakka akkas ta'e. Egaan irra caala immoo namoonni tokko barnoota nani barsiise irraa keessattuu namoonni biyya alaas jiran biyya keessas bakka barnoota nani barsiise naa bilbilanii warroonni na arganis baay'ee na galateeffatu. Garuu kana kan taasise hunduu waaqayyoodha jechaadha. Anis hin barsiiseen miti waaqayyo isinitti dubbate bakka koomentiin naa kennan hunduu kan na kabaju malee kan na salphisee hanga har'aatti argee hin beeku jechaadha. Nama tokko qofaadha. Viidiyoon torban darbe keessaa waa'ee tamaaramii wal qabsiisee dubartiin tokko biyya Dubaay jirti jedhee hin dubbaddoodeen ture garuu gadhiisee irratti dubartii tokkorraa kan hin eeggamne karaa waasappiitiin kan na arrabsitee ni jirti jechaadha. Arraba akkasiin dhiirarraa miti dubartiirraa iyyuu eegu dubartiirraa miti dhiirarraa iyyuu eegu garuu haala suniin jechaan nama tokko garuu ishiinis immoo balleessaa ishee beektee dhiifama na gaafatteetti waaqayyo dhiifama siif haa godhu jedheeniira. Haa ta'uuti bakka kabajni sinnaaf qabdan waan hundiyyuu baay'ee na boonse baay'ee guddaa tokko jechaadha. Irra caala immoo tajaajiltoota afaan Oromootiif immoo nan beekaa amma isaan rakkatan amma isaan dhiphatan dhugaan siniin jedha san booda yuutuubii kootiinis faarfannaan garaagaraa akka gadhiifamu nan taasise. Garuu warroonni afaan Oromoo hordofan yuutuubii kana sirriitti ilaalanii kan isaan fiigan iddoo biraati. Garuu warroonni sirriitti hordoftan immoo jirtu waaqayyo bakka jirtanitti sinaa eeguun siniin jedha. Egaan haala kanaan yuutuubii Sambeen TV'n kun gaa as gahee amma kan irra jiru irra jiraate jechaadha. Waan baay'ee keessa darbeera waan baay'ees ta'eera jechaadha. Egaan viidiyoo kana gaa yeroo edit gochuun isaa baay'ee rakkisaa edit ta'ee amma gadhiifamutti jechaadha. Bakka waan baay'eetu jira dhugaan siniin jira. Waan baay'ee jira. Isin amma haala salphaadhaan gadhiifamee bareedee gadhiifamee ni argitu. Garuu aarsaa guddaatu kaffalameera jechaadha. Egaan san booda wantoota nama barbaachisu tokkos warroota ani ifaan dubbadha. Amma fakkeenyaaf dhugaan siniin jira. Namni tokko ofii beekee ofii barbaadee qarshiis nama gargaara. Beekumsa qabuunis nama gargaara. Dhugaan siniin jedhani akkas fakkeessuudhaan nama waan takka gaafadhee sin beeku hin gaafadhus jechaadha. Namni sun ofii beekee ofiitti amanee yoo nama gargaareedha. Waan an barbaadu immoo ifaan dubbadha. Namoonni tokko tajaajiltoonni tokko jiru. Dhugaan siniin jedhaan kanaan duras dubbadheera of eegaas siniin jedheera. Keessatti warroon biyya alaa jirtan ergaa baay'ee sinii dabarsee ergaa koo sun irraa barattanii sirriitti kan jijjiiramtan jirtu. Natti himtaniitu waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu akka barbaadanitti dafqa namaa kan nyaatan hedduu isaaniitu jira jechaadha. Ani garuu kanan taasisu. Maaliif? Bakka namoonni hedduun nattaasa'uu ni barbaadu. Ani abbaan amma fakkeenya namoonni nani bebbeeku ni jiru jechaadha. Hin haasofsiisu wayi faarfataa barsiisaa ijaa ta'aniif qofa
namoonni kun bakka gaaffii garagaraa gaafachuuf waan garagaraaf hin haasofsiisu jechaadha. Samboo ijoolleen keessattuu biyya alaa warroonni jiran hin haasofsiisu. Yeroo haasofsiisan haasaa keessa bakka akkas ta'e akkasiidha maalidha dhanii qarshii kan gaafatan nama hedduutu jira jechaadha. Beekan garuu an akkasitti namoota gaaffii na gaafachuu dhufan gaaffii isaanii nan deebisaa fi na taasisabdu hunduu warroonni keessaa na dubbistan ni beektu. Gaaffii keessan na gaafattu gaaffii keessan isiniif hin deebisaa. Samboodhaanaafis waan walitti nu fidu hin qabu. Kan walitti nu fide tajaajila waan ta'eef jechaadha. Tajaajila irratti qofa wal agarra. Kanaaf waan hin barbaadu immoo ifaan ifa kunoo asirratti beeffaan dubbadha jechaadha. Kanaan duras immoo wantoota waan na barbaachisu ta'uu jira akkasii jedhee isinitti dubbadhee namoonni baay'een bakka humna guutuudhaan kaatanii si gargaaru naan jettanii garuu kan na gargaare nama 3-4 hin darbu jechaadha. Dhugaan isiniin jedha. Yeroo sunitti jechaadha ishi jedheen dhiisee maalatti bakka namni yoo ofiitti amanee taasisedha jedheen jechaadha. Kanaaf yeroo darbees dheengadduma kanas immoo waan ani barbaadu jira yoo fedha keessan ta'e isinitti himaa jedhee dubbadheen ture. Hunda isaa garuu waan na gargaartantu jira viidiyoo isin hojjedhee isiniif hin dhufaa jedhee isinitti dubbadhee ture garuu waan isaaniif sambooda obboleettiin keenya tokko dhageesse kana waan na barbaachisu jira jennaan qofa yoo tarii viidiyoo kana ilaaluu dandeessa. Waaqayyo isaa kabaju akkana kabajetti ulfaadhu siin jira. Waan si barbaachisu jira anis amma humna koo sin gargaara jettee yeroo jalqabaatiif waan na barbaachisu sun illee son dhagahi gargaarsi na barbaachisa jaan jedhee qofa kan na gargaarte obboleettiin koo jirti. Waaqayyo si haa kabaju kabajami amma sani waan na barbaachisu warroonni na deeggaruu barbaadan maaliif anis tajaajilatti na oolcha waan ta'eef tajaajilli koo sirriitti akka guddatuuf wanti na barbaachisu ni jira. Kanaaf egaa kanan duras jedheera qarshii bakka barbaadnetti ni dhangalaasna qarshii akka barbaadne ni taasisna. Nama sin hin beekneef illee ni kennitu sin jaaladha sin kutama sin falatamasa jedhee akka barbaadetti dhiira ta'uuf dubara ta'uu kana malee immoo fuudheeraan fuuneedhaaf illee kan hin beekneef illee akkas taana waan ta'eef garuu immoo tajaajila tokkoof immoo yeroo akkasitti hirmaannaa taasisaa jennu immoo hirmaannaan taasisne taanaan gaayyaa akka fedha keessanii. Kanaaf egaa kutaattaalutti immoo akkasumatti naasuuf nan taphanna waan baay'een taphanna jechaadha. Kanaaf gaaffii na gaafachuu barbaaddanis yoo jiraate immoo kan yeroon isiniin jedhu immoo ha'aan koo bichaa jechaadha. Gaaffii afuuraa osoo hin taane waan koo kan baruu barbaaddan yoo jiraate background research taasisa. Kanaaf iyyuu ani isiniif hin deebisa. Kanaaf gaa amma ammaatti kan nu faana ture waaqni abboota keenyaa kan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa dubbii isinitti baay'ee natti fakkaata waan baay'eetu jira ture jechaadha. Kutaattaa nutti immoo egaa yuutuubiin kun amma haala kamiin akka jiru illee isinitti himaa akkamitti akka jiru waan baay'ee ni kaasna. Nageenya waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Eebbi haadha keenya dubroo maariyaam isinirraa hin fagaatiin bakka jirtanitti immoo wal qooduu wal hiruu wal jibbuu osoo hin taane nageenyaaf jaalalaan ta'aatii biyya keenya Itoophiyaadhaaf kadhadhaa. Itoophiyaan boosseetti Itoophiyaan haala hin taane jirti. Nageenya waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u biyya keenya nuuf haa yaaddatu amantaa keenya nuuf haa eegu abboota amantaa keenyaa nuuf haa jajjabeessu tajaajila isaaniitiin nuuf haa cimsu tiksee akkasumas immoo oolchee isaan nuuf haa galchu tajaajiltoota mana amantaa keenyaa abboota keenyaa warroota barahaa gadaamii keessaa dhagaa boraafatanii fixeensa arraabanii biyya keenyaaf amantaa keenyaaf nutillee as akka teenyuuf kan nuuf kadhatan waaqayyo irraa abboota keenya achitti hamaan akka isaanii nagarre waaqayyo aduu duumessa godhee fi bokkaa sunis immoo irraa caamsee waaqayyo akka gaariitti akka isaan jiraachisu abboota keenya warra laphee qulqulluu addunyaa kana jibbanii nuuf kadhataniif waaqayyo boqonnaa isaaniif haa laatuun jedha. Egaa waaqayyo isaanis nuuf haa eegu jaalala isaatiin nutti araaramu hundumti keessan nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaa. Biyya keessas biyya alaas kan jirtan hordoftoonni Sanbii TV nagaa ta'a. Warroonni subscribe godhan subscribe godhaa like share taasisuun dagatiina nagaa ta'an siniin jedha. Egaa kabajamaa waaqayyo hunduma keenya faana ta'u nagaatti.